Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitii fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan roobii fulbaana 4 bara 2019 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo agayya 29 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Keessumaa fooliin teessan nagaa ansoora lafa daa'imtuu biyya sanitti qormaata kutaa 12 kabarana barnoota afuriitti yuunivarsiitii namseensisaa jedha ministeerii barnoota Afrikaan Kibbaa. Rakkinni gargaaraa keessa turte pirezidaantiin isaanii ammoo horii abbaa qabsaamuun seer malee jedhee dubbachuu jiran soraa lafeetii waan irra isaanitti murteessaa tokko. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bara 2012 karoora baafate keessatti humnoota seeraa ala hidhatanii socho'an naannoo sana keessa dhabamsiisuu akka akeeka tokkotti lafa kaayyatee jira. Kana irratti uummataaf mormitoota irraa akkasumas immoo ogeeyyii irraa namoota dubbisne qabna. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Oromoo keessatti kababal'ataa deeme aramaan bakka biraarraa dhufe jedhamu qonnaan bultootatti rakkoo guddaa uumaa jira. Kanneeniif kabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduuf gara sooratti deebina. Akka ministeerri barnoota jedhetti baran qabxii barnoota afuriitti yuunivarsiitii namseensisa. Barnooti kunin barnoota guyyaa qormaata kutaa 12 jalqaba kennan guyyaa lamaan fudhatan. Akka kanaan qabxiin barnoota Ingiliffaa aptitude, herrega, ji'oogiraafii fi fiiziksiitti yuunivarsiitii namseensisuu danda'a. Qormaata kutaa 12 kabarana hinatanii jedhaniitiin falamaan guddoon itti kaate. Qabxii yuunivarsiitii seensisuu danda'anillee ministeerri kun biyyatti himaa deemnaa jedha. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa qabeenya abbaa qabsaamuu waan ta'u malee mitii jedhee dheekkamsaan dubbate tunin waan itti callisuu malanii mitii jedha. Dhiyoo tana biyyi isaa keessatti lafa akka Johannesburgii fi Pretoria fa'aa keessatti nami biyyi suni qabeenya abbaa qabu nami biyyi ormaatti dhufu hedduu saamee kaan gubee abbootii qabeenyaallee rakkinni hedduu buuse tujubennutti. Afrikaan Kibbaa haleellaa lammiiwwan biyyootii Afrikaa kan biroo irraa dhufan irratti raawwatamuuf kana booda obsan qabdu jechuudhaan pirezidaanti Ramaphoosaan ibsa viidiyoon waraabame kaleessa Tiwiitarii irratti maxxanfameen beeksisaniiru. Hookarra Afrikaa Kibbaa keessaa guyyoota sadaffaa qabateenyaa jiru kanatti poolisiin gandeen Johannesburgii fi Pretoria keessatti bobba'ee jira. Naannolee hokkara kanaan miidhaman 5 keessaa poolisiin namoota 90 to'annaa jala oolchee jira. Abbootiin suuqii irra hedduun namoota biyyootii alaa ta'an qabeenyaa isaaniitti deebi'anii ilaaluu waan sodaataniif jecha suuqileen duwwaa ta'an akka cufamanitti jiru. After midnight when we come decide to check the shops, everything has been looted. Halkan walakkaa booda suuqilee keenya ilaaluuf ennaa as dhufnu waan martinuu saamameera. Akkuma argitu kunoo firiijiin illee tuunafin waan martinuu fudhatameera. Homaa hin qabnu. Filmaata homaa hin qabnu. Gara kana dhufu sodaannee jirra jedhan. Wixata darbe mootummoonni Afrikaa lammiiwwan isaanii Afrikaa Kibbaa keessa jiraatan akka of eeggatan akeekkachiisuudhaan haleellaa booddana abboota qabeenyaa lammiiwwan biyyootii alaa irratti fuulleffate ilaalchisuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Sabaa himaan Itiyoophiyaa akka gabaasetti Afrikaa Kibbaatti kan argamu embasiin Itiyoophiyaa lammiiwwan isaa hamma nageenyi bakkatti deebi'utti suuqilee isaanii akka cufan ittimee jira. Ministiriin geejjibaa Zaambiyaa fi Koominikeeshinii lammiiwwan Zaambiyaa konkolaataa gurguddaa oofan gara biyyattiitti akka hin imalle akeekkachiiseera. Namni isii Afrikaa Kibbaa keessatti rakkachuu jiraatullee Naayijeeriyaan akka namni isii nama Afrikaa Kibbaan tunde haalootti hin baaneef qabeenyi isaanii illee hin saam jabeessite dhaamatte. Warri horii isaanii Afrikaa Kibbaa keessatti irra saaman keessaa tokko Naayijeeriyaa. Dhaabbileen Afrikaa Kibbaa lamalleen tanuma sodaatanii Naayijeeriyaa ba'an mootummaa Afrikaa Kibbaa warra akkana nam saam jedhe hedduu qaqqabuu jira jedha. Akka abbootiin qabeenyaa jedhanitti hawaasaan akka qaraa kaan gabayaan itti oowwutti hin jirtu investimentiin akka durii kaan deemutti hin jirtu jedha. Rakkoo barana achi dhalattetti waan hedduu hammeessee jedhanii dubbatanii taatullee bulchiinsi ammaatti waan hedduu wayyeessuu jirra jedha. Yoonataan Zebdiyoositti nu erge tujubennutti.
Kan qurxummii qabuun jiraatu Bayyana Toomaas utoo akka yeroo darbee ta'e yeroon kun yeroo itti galii gaarii argatu ture garuu rakkoon nageenyaa kallattiis ta'e gama biraan dhiibbaarraan ga'uusaa dubbata. Tuuristiin magaalaa hawaasaa seene jechuun nu bira utuu hin gahin hin deebi'u. Lakkoofsi tuuristii kan uummataa sirratee jira kanaaf gabaan gabbu'eera. Hoteelonnis innaa keessummaa qabaatan innaa faranjoonni tuuristoonni dhufan kan isaan nu harkaa fudhatanii jedhe. Waldaa gamtaa hojjettoota laga hawaasaaf durataa kan ta'an obbo Daawit Abrahaam guyyaatti hanga qurxummii 4,000 dhiyeessaa akka turan yoo ta'u amma garuu yoo baay'ate qurxummii 1,500 gabaaf ka dhiyeessan ta'uu ibsaniiru. Sababaa dhabamuu nageenyaaf gabaan qabbanaa'ee ka ture hojiin keenya amma garuu hamma tokko jijjiirameera jedhan. Achuma dugdee lagaa sanaa kan turan Finfinneedhaa daawwannaaf namoonni dhufan innaa dubbatan hawaasaan magaalaa bashannanuuf filatan ta'uu dubbatu. Sochiin dinagdeef daawwannaan tuuristoota magaalattii akka kana duraa akka hin ta'in ka dubbatan kanneen Finfinneedhaa dhaqan magaalaa hawaasaa gara jaalala duraaniif guddina dinagdee ishee saffisaa kana duraatti deebisuuf hawaasi magaalattii jaalala isaaniif keessummeessuu isaanii duraanii cimsuu qabu jedhu. Magaalaa hawaasaa keessatti waggootaaf ka ture rakkoon nageenyaaf miidhaanni guddina tuurizimii irraan ga'e guddaa ta'uusaa kanneen damee kanarratti bobba'an ibsaa jiru. Daldala xixiqqoo qabee hanga hoteelota gurguddaatti namoonni maallaqa isaanii baasan nageenyi dhabamuun hojii isaanii irraan miidhaan geessise hojii isaanii dadhabsiisuu dubbataniiru. Waaqii guddayyaan isaaniif Afrikaallee nagaa isaanii haa kennuu jedhee dhaamadhaa jedhetti gaafatamaan guddaan amantii kaatoolikii Poop Firaansis imaltuuf Moozaambiik dhufuu jiru. Poop Firaansis Moozaambiikii duri namitti tadhee wal balleessaa maaga guddaan laftee nagaa fakkaattu sanatti har'a imaltu dhufa namkum hedduutti baay'atiin simata. Nagaaf yooyyoon dhufe naganarraa fudhadhaa jedhe dhaamata Poop Firaansis. Moozaambiikiin tuni biyya Afrikaa gam kibbaatti qubatti Afrikaa afaan Poorchugiis dubbatti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Obomboleettiin Dooriyaanii laanuma siqaa taatullee waan hedduu balleessaa Ameerikaa dhiyaachuu jirti. Bahaamaasitti nam torba fixxe. Akka raagii qilleensa Ameerikaa jedhutti obomboleettiin garba garagalchaa deemtu tunin saatiitti kiiloomeetira 165 ceeti. Amma Ameerikaa godina Filooriidaa jal jirti. Edana Joorjiyaa geetti. Achi immoo siqumsiqa Saawus Kaarolaanaa fi Noors Kaarolaanaa dabarti. Bulchooti godina Ameerikaa nami miliyoonii hedduu karaa womboleetti kan irra jirtan duraa gora jedheetiin bassuu jira. Ammatti Ameerikaa fi biyyooti ollaa isii hedduu lafti isaatii bokkaan dhufuu jiru obomboleettiin biyyi sanatti waan hedduu balleessaa deemuu jirti. Oduu namaaf qabatatan. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf jecha akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012tti qaamota seeraa ala hidhatanii naannoo kana keessa socho'an dhabamsiisuuf karoorfadhe jechuudhaan dhiyeenya ibsa kennerratti qaamota hawaasa adda addaarraa namoonni yaada isaanii kennanii jiru. Oromiyaa nagaaf tasgabbii qabdu arguudhaaf lolotoo hin taane marii fi walhubannaan walitti deemuutu barbaachisaadha jedhu namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan kun Tsaayidaamxootu Finfinneerraa gabaase. Mootummaan naannoo Oromiyaa tibbana hojiilee bara 2012tti hojjechuudhaaf karoorfate ibsee jira. Dhimmoota gurguddoo bara 2012tti hojiirra ni oolu jedhaman keessaa inni tokko olaantummaa seeraa kabachiisuudha jedha ibsi kun. Akka ejjennoo mootummaattis naannoo Oromiyaa keessatti qaamni beekamtii mootummaatiin ala hidhatee socho'uu fi qaama mootummaatiin alatti naannoo Oromiyaa keessatti hidhatanii socho'uun hin danda'amu jechuun obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbachuun isaanii ni yaadatama. Dhimmi nageenya, dhimmi ijoo, dhimmi olaantummaa seeraa mirkaneessu Oromiyaa nagaa fi olaantummaan seeraa itti mirkanaa'e uumuu keessatti adda durummaadhaan kan itti hojjennu ta'a. Isa kana keessatti qabxiiwwan gurguddoon xiyyeeffannoo addaa kennamee hojjetamu tokko Oromiyaa keessatti qaama seeraan beekamu qaama mootummaatiin alatti qaama hidhatee socho'u kamuu akka hin jiraanne bara 2012 keessatti xumurarra gahamee hojjetamee xumurama. Qaama beekamtii mootummaatiin alatti hidhatee socho'u dhabamsiisuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baasirratti qaamoleen adda addaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniiru. Yaada isaa dargee jiraataa godina Shawaa Lixaati. Mootummaan biyya bulchu oltoof bultoo uummata biyyichaa eeguudhaaf dirqama qaba. Haa ta'uutii akka ibsa tibbana bayeetti osoo hin taane karaa nagaaf tasgabbiidhaan nagaa uummatichaa eeguuf hojjechuun filatamaadha jedhan. Tole akka nama dhuunfaatti biyya tokko keessa qabni hidhate lama jiraachuu akka hin qabne qajeelfamarras jira seeraanis jira.
Isa kana akkuma jirutti ta'ee garuu akkaataan ittiin qaamni hidhate kun gar tokkotti dhufu gara hawaasaatti akkaataan ittiin dabalamu ammallee haalli jedhe tokko otoo jiraate gaarii natti fakkaata akka nama dhuunfaatti. Amma sababii kanarraan kan ka'e hawaasni naannoo keenya jiraatanillee miidhamaa jiru kaan reebbamaa kaan hidhamaa waan jedhaniif. Qaamni hidhate kun immoo lamaan isaaniiyyuu wal gaarreeffachaa wal ilaalaa wal adamsaa jiraachuun kun hawaasa keenya gaaga'iinsa biraatiif saaxila waan ta'eef amma otoo gar tokko kallattiin ittiin dhufu karaan ittiin qaamni kun deebi'ee garus qaamni hidhate kunis qaama tokko akka inni ta'u haalotoo mijatee gaariidha malee haala ammaa kanaan warra amma hidhatee bosona keessa jiru kana baasuunis hin danda'amne hawaasatu gidduutti rakkata waan ta'eef kun otoo kallattii tokkotti akkaataan dhufu ammallee itti yaadame kan jedhu yaada qaba. Obbo Gammachiis Taarraqeen godina Wallaggaa Lixaarraa akka dubbatanitti ejjennoo mootummaan qabatee socho'uuf jiru uummatatti yaaddoo naqa jedhan. Haala nageenyaan walitti deemanii araarri bu'ee namooti meeshaa hidhatan hundumtuu eeyyama mootummaan isaan walii galteen hidhatuun baay'ee gaarii gara nageenyaattis waan deemsisu jedheen yaada. Haala waraanaan dhabamsiisnaan yoo dhufe egaasuma ilaalaa jirru tokkoffaa ibsa mootummaan yeroo dabarsee kennu keessaa ajajaa waraanaa mootummaa yoo ilaalle torban lama gidduutti keessumaa qaama gara lixaa Wallaggaaf naannoo Gujii jiru torban lama gidduutti dhabamsiisna jedhanii turanii torban lama miti kunootu lallomma jee 7-8 ta'e kanaaf yeroo waan salphaatti dhumu hin fakkaatu kanaaf calluma jedhanii karoora hin jirre kaa'uurra haala nageenyaan fixuun baay'ee gaariidha. Kana jedhu immoo waggaa dhuftu yeroo waa'ee filannoo itti yaadnu mootummaanis uummata kakaasee paartileen dorgomtooti adda addaas uummata kaasanii deemanii filannoof yeroo irratti hojjetan osoo ta'ee jiru waraanuma kanatti fufna jechuun filannoo kana wajjinis wal rukutaa ta'a waan itti yaadamee ba'e natti hin fakkaatu ibsi kun. Obbo Gammachiisitti dabaluudhaan barri 2012 bara filannoon guutuu biyyattiitti itti gaggeeffamu waan ta'eef mootummaan nagaa buusuu irratti cichee hojjechuu qaba wal gaarreeffachuurra qaamolee hidhatanii socho'an waliin jedhan. Akka nama Oromoo tokkotti warra Oromoo meeshaa baatanii deemanii fi mootummaa gidduu kan jiruun yaada kennuu barbaada. Oromoon gar tokkotti dhufee fedhiidhaan deeskiitti naanna'anii ta'aniitu haasa'anii walii galanii baay'ee gaariidha jedheen yaada. Qaama Oromoof yaadu gidduu gashanii lamaanuu karaa nagaa fituu yaalanii baay'ee gaariidha kan jedhuun ibsa qaba. Paartileen morkattootaas yaada kennaniin deemsi mootummaan naannoo Oromiyaa eegaluuf jiru yaaddessaadha. Gaaga'ama geessisa. Filannoo gaggeeffamuuf jiruufis danqaa ta'aa jiran. Bolammii Beenyaa hooggana olaanaa paartii Adda Bilisummaa Oromooti. Qaamolee beekamtii mootummaatiin ala hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an dhabamsiisuuf dhaadachuurra karaa nagaadhaan mariisuun filatamaadha jiran. Uummata keenya irratti yaaddoo guddaa uuman tokkoffaa uummanni kun gahaa shanan darbanii fincilarra ture, mormiirra ture, uummanni bu'uura baafachuu barbaada. Boqonnaa argachuu barbaada. Sababoota adda addaa itti uumame waraanni qe'ee keessa faca'ee, poolisiin qe'ee keessa faca'ee, humni xiqqaa qe'ee keessa faca'ee hidhamuu yaadda'uu doorsa'uu isaarraa bilisa'uu barbaada uummanni keenya jechuudha. Gaafa biraatiin immoo uummanni keenya abbaa qabsoo fi qabsoo hanga ammaatti gaggeeffamee fi bu'aalee argamu hundumaa kan uummata keenyaati. Har'a uummanni keenya sadarkaa kanatti ga'e kun deebi'ee yaadda'uutii hin qabu. Kun jalqabumayyuu uummata keenya yaaddeessa. Gaafa biraatiin immoo filannootu deemama. Filannoon immoo haala tasgabbii ta'een, haala nagaa ta'een, haala mariin wal hubannoon itti gaggeeffamu keessatti filannoon kan gaggeeffamu. Haala akkasii kana keessatti yeroo uummanni keenya filaa filannootaaf qophaa'uutii qabu keessatti akkasii kennuun fi uummata keenya keessatti yaaddoo burjaajii hamaa uumaa jechuudha. Filannoonis gama keenyaan baay'ee nu yaaddessa. Nutis gaafa biyya kana keessatti gaafa dhufnu filannootti hirmaachuudhaaf paartii karaa nagaa taane boordii filannootti galmoofne sirnaan deemnee filannootti hirmaannee sagalee uummata keenyaa argachuudhaafidha kan jiru qophiinis boonus kan waa fidachuudha. Gamaaf ibsa akkasii kun yeroo kennamu kana keessatti ibsa wanta haala kan kenname gama tokkoon nagaan hojjenna jedhama gama tokkoon immoo haala akkasiitiin yeroo kennamu kana keessattidha yaaddoo qabnaa jechuudha gama keenyaaniti. Obbo Gammachiis Baallii Jiloo Xinxalaa Siyaasaati. Karoora mootummaan Oromiyaa bara 2012tti gama nageenyaan nan milkeessa jedhee ibsa baase karaa nagaa yoo ta'e malee gaaga'ama siyaasaaf dinagdee guddaa biyyattii irratti qaqqabsiisaa jiran. Karaa siyaasaatiinis kisaaratti isaan qunnamaa, karaa dinagdeetiinis kisaaratti isaan qunnamaa, keessattuu karaa dinagdeetiin karaa siyaasaatiin fudhatama dhabaa. Yooma calliseetuma uummata gabbahee rukutaa dhufee ta'e uummataan dhabuu danda'a, uummanni miidhamuu danda'a. Kana keessa uummanni duruu ammaan kanaafuu rakkina cimaa keessa jira. San caalaa immoo rakkina cimaa keessa jira. Fudhatama siyaasa ammanuudha. Akka biyya keessattis akka uummattoota namootaan yookaan biyyoota daangaatii fi biyyoota immoo biyya alaa kanaan dura mootummaa kana deeggaruu
mootummaa ce'umsaatti tiraansfoormaattis gavaamanti jedhanii itti amananii siyaasa jajjabaa gaanfa Afrikaarra gaggeessuu jiranii gargaarsa adda addaa badhaasa adda addaa kennaaf turan kanas harkaa bahuu danda'a. Siyaasni immoo akka harkaa qabnu siyaasni kaleessi kanarraati kan boru jijjiiramuu danda'a. Kanaaf daandiirra makuu danda'ee eegane. Kanaaf balli jiru jedhee kan yaadu dhimma kanarratti amma dhaahee rukutee baasatu hin ta'in qaama hidhatee deemu kana karaa danda'e maree gara nagayaatiin utuu wajjin dhimma rakkoo biyya keessa jirtu kana hiikanii waan gaariidha. Maaliif bu'aa isaarra miidhaa isaatu caala. Miidhaa hawaasaa jira, miidhaan dinagdee jira, miidhaan siyaasaa ni jira. Kanaaf hunda kennaafuu biyyi sun akka nagaa taatu karaa nagaatti itti deemnu jedhee malee ol bahanii miidiyaadhaan fokkaranii uummatarra waraana labsuun kun kufaatii fidadee nama. Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan jedhanitti qaamni seeraan ala hidhatee naannoo Oromiyaa keessa socho'u dhorkuudhaaf mootummaan lolaan osoo hin taane karaa tasgabbii fi nagaa ta'een waliin mariin ta'uun barbaachisaadha. Uummata gidduutti miidhamu baraaruuf jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Gabaasaa keenyatti nutti seenna dhaggeeffatoota keenya lammiileen Oromoo biyya Afrikaa kibbaa jiraatan rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti gidduu kana mudateen qabeenyaan isaanii hedduun irraa saamamuu fi balaan kaanillee irra ga'u dubbataa jiru. Keessumaa naannoo magaalaa Johannesburgitti balaa dhaqqabeen suuqiileen isaanii hedduun barbadaa'ullee himatanii jiru. Bakka bu'aan hawaasaa baqattootaa haalli jiru ammallee amansiisaa miti jedhu. Galmoo daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase. Balaan lammiilee biyyattiitiin dhalattoota Afrikaa kaan ka biyya Afrikaa kibbaa jiraatan irratti dhaqqabe dilbata darbee qabeetti jira. Kanaanis lammiileen Oromoo biyyas jiraatan qabeenya isaanii akkasumas isaanirra balaan dhaqqabuu dubbatu. Xawwila san baqataa Oromoo balaan nurra dhaqqabe jedhan keessaa tokko. Ganna 9 biyya Afrikaa kibbaa jiraateera. Haalli irratti dhaqqabe yeroo sanitti jechuun ganamarraa uummanni kun haala cimaadhaan irratti raawwataa ture garuu yeroo sanitti nama afuriin kophaa jirra. Yeroo sanitti uummanni kun sibiila fi mana meeshaa nurratti fudhatanii yeroo san bifa banaaniin jiranii nu banuu dinnaan obboleessa biyya tokko baay'ee nurraa miidhanii eegatti erga baqadheen ture bakka wayiitti meeshaa keessatti dhokadhee akkasitti niyyita filaan ajjeesu deema. Obboleessi biyya garuu hin ajjeefne jechuutti namni kuturiitti wayii dhufeetti hin ajjeesinaa jennaan akkasitti shookka seenanii shookka saamanii jechuudha. Kana jirutti shookki siyyallee shookka guddaa waan ta'eef saamame jechuudha. Xawil dukkaana koo kan naannoo Aleksaandiriyaa jiru keessa ka ture meeshaarran 500,000 ol tilmaamamu na duraa saamameera jechuun dabalee dubbata. Bayaan Alii Ahmed bara 2012 ture Afrikaa kibbaa kan ga'e. Innis dukkaana meeshaalee diddaa keessatti gurguran magaalaa Johannesburg keessaa qaba. Leeta rakkoon biyya kanaatu akkuma itti himanuun qabdu rakkoon biyya kanaa bakka dukkaa yeroo ta'e nuree bakka duruu already ulaa cabsanii mana cabsanii seenanii ulaa hundarraa cabsanii meeshaan keessa irraa hunda keessa guuratanii wanni takka hin jirtu bakka dukkaa keessa wanni maal akka jirtu akka bakka jechuun akkuma already bakka akka waan hariyaa godhan dukkaa wanni takka keessa hin jirtu. Agamtaa silaa qabeenya tichi keessaa qabdu. Maallaqa biyya kanatti kuma 40 baay'ee ta'a. Bayaan dabalee haala naannoo jiru ammas amansiisaa miti jechuun dubbata. Obbo Naawwii Musaa ittaanaa barreessaa hawaasa lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraataniiti. Waan waliigalaan baqattoota Oromoo fi kan Itoophiyaa kaan irra gahe wanti adda baafattanii beektan jira jedhee gaaffeen ture. Amma wanaatti wanti miidhaan godhe ga'aa jiru qabeenyaatu saamamaa shoppa namaatu gubamaa namni lubbuudhumaan keessaa baqatee ba'aa. Ammallee balaan xixiqqaan kan namni rukutamuu maal jechuu nama jiraata kan namni hospitaala dhaqee yaalamaa jiru nama jiraata. Ammoo fiigariin isaa kana wanni qaqqabe kana jennee isinii kennuudhaaf ammallee namootiin nuti as gabba'anii kana jennee bakka jirurraa walitti daataa jiru walitti funaannee amma gabaasa gochuudhaaf hin dandeenye malee miidhaan kan ga'aa jiru qabeenyaan saamamaa jira namni waan kanaan dura horatu hundayyuu dhabee baqataa jira. Kanaafuu miidhaan jiru miidhaa guddaadha jennee amannoo fiigarii isaa egzaaktilii wallaalle. Ammoo haalli jiru akka miree wanti kun dhaabbateera moo ittuma fufee jira? Ammatti naannoo kaleessa irratti ka'ee dhaabateera jechuu dandeenya tasgabbaa'eera jechuu dandeenya dhibbatti dhaabateera jennee haasa'uu baannuti humni mootummaa irratti bobba'anii wanni kun ammaaf hadhatti kanatti dhalatee wanti jedhamu hin jiru garuu fakkiin inuma jira namni sodaa inuma qaba. Obbo Naawwiin humni nageenya biyyattii rakkoo kana tasgabbeessuu dhabuun balaan kun baqattoota rakka ga'u taasiseera jedhan.
Waajjirri Haajaalaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseenis balaa lammiilee Itoophiyaa irra dhaqqabe kana balaaleffatee mootummaan biyya Afrikaa kibbaa tarkaanfii akka fudhatu gaafatee jira. Balaa kanaan miidhaa lammiilee Itoophiyaa irra dhaqqabe hagayoonaa kan hin beekamne yoo ta'u, dilbata galgala saamicha sadeemaa ture jalaa qabeenya miliqfachuuf kan dukkaana isaanitti malaa turan lammiileen Oromoo 2 warra saamicha irra turetu baqatanuu lubbuun isaanii darbuun ni yaadatama. Dursaan hawaasa baqattootaa akka jiranitti lammiilee Oromoo kana lameeniif sirni awwaalcha isaanii kaleessa gaggeeffameefii jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii irraa. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura dhaggeeffattoota keenya wallee aadaa Oromoo Booranaa kan waa'ee ijoollee lookoo ashanee walliste kanan sinafeera ittiin bohaara. Gabaabina yerootiif dhiifama isin gaafanna dhaggeeffattoota keenya lookoo ashanee walleeshee guddaa galatoomsanna. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Oromoo keessatti babal'ataa deeme aramaan bakka biraarraa dhufe jedhamu achitti wal horee oomisha qonnaan bultootaa xiqqeessaa akka jiru dubbataa jiru. Qonnaan bultoonni babal'achaa deemuu aramaa kanaaf rakkoolee hedduu inni hordofsiisu kanarraa ka'uudhaan qaamonni adda addaa walitti qindaa'uudhaan duula ittisa aramaa kanaa geggeessuu qabu jedhu qajeelchi qonnaa godinaa Oromootti ogeessi eegumsaa midhaanii jaallannetu dhiyeessa. Rakkoon aramaa kun waggootii dheeraaf akka ture. Godina Oromootti aanaa Jillee Dhummuugaa ganda Baalchiirraa qonnaan bulaa akka ta'an obbo Ushee Umar Haasan ibsaniiru. Aramaan kun turee silaa bara baraan immoo buqqufamaa immoo margaa humna namaatiin baduu hin dandeenye jecha Gixooshirrattis bakka gaararrattis amma hundumaa haala dhoqqeetinis haala lolaatinis kan deemu kan achitti biqilu baduun hin dandeenye amma maasaa qabatee jira jechaadha. Oomisha keessan irratti isin jalaa xiqqeesseera rakkina fideera? Fakkeenyaaf hektaara lamarratti amma kuntaala 100 minaamin oomishna ture. Achirratti amma deemee kuntaala hamma bakka 30 kan bahuu jiru jecha. Mirtii kanas haala guddatti kan miidhutti jiru jecha. Qaama namarratti immoo naqoo soggaa kana keessa amma daraaraa amma gwattiinni daraare sana keessa deemte ulfaan namarraa hin baasa. Xiqqoo namatti fidaa. Asmii kan jedhamu dhukkuba asmiillee haala addaatiin bakka qabatama waan haala naannoo keenya irratti ergaa inni dhufe waan irratti wanni godhe kan agarru guddaa dhiibbaa hin fide jechaadha. Dhugaa isarra buqqisaa yookaan isa keessa isa qe'ee keessatti diddeenanii amma gammoojjii keessatti hooxxuun xiqqoo namatti fida. Akka qufaa godhee asmii jedhamu tokko namatti siin fida. Qabatama hawaasummaa akkanaatiif namarratti uuma jecha qaama namarratti. Egaa amma lafa oomisha itti oomishataa turtanii sin harkaa fudhataa jiraa jechuu? Bakka qabatamaarree kan oomishaa turre kana bakka isuma fudhata jecha. Moggaa maasaa keessatti lolaan isin dhufa moggaa biqilee akkasitti xuuxa jechaan akkuma qaama namaa kana miidhu kana oomisha keenya miidhu. Loon immoo nyaatu? Looniin hin nyaatan. Loon kan moggaa nyaatan aannan isaaniitis akkuma nitti namatti hadhaa'aa tamsaan isaaniitis soo qolatan akkasumatti namatti hadhaa'aa. Fakkeenyaaf kanniin waan daraaraa minaamini guuraami. Kannis? Dammi sunillee moggaa gaaguratti hin gale jecha. Dammi sunillee nyaatamu. Dammi sunillee bakka akka wannitti na hadhaa. Foon hadheessaa, aannan hadheessaa. Wama tokko itti tolu hin qabu. Qinxeen kun wama addaati bakka. Buqqisaa ollee hoo ajarsii waan addaati hin dhiqanne mal hadhaan isaa wanni. Namarraan bahu ajarsi illee hin dhiqanne jecha. Garuuyyuu yeroo gara yerootti badaa moo wal horaa deema? Amma bakka tokko hoggaa hamle maan hin balleessine jee gandinni tokko ka'e aanan tokkoon ka'u bakka achiin ka'a asiin ka'a aanan tokko karoora godhateetuma baasee hin balleessine jee bakka tokkoon hin badu naannoo ofiin kassata achumaan dhoqqeen dhufa lolaan dhufa waan baduu danda'u miti bakka mootummaan hookaa karoora godhatee balleesse malee bakka tokko balleesse inni tokko balleessu maasaa isarraa yookaan bakka Gixooshirraa gaditti dhufa akkumaan baanamu
lolaa fi amma inni dhoqqeen mootummaan hootti xiyyeeffate waan kana karoora godhatee balleesse malee waan kana balleessuu hin danda'u hin jedhan. Qonnaan bulaa kabiraan yaada kennaniin. Mu'ee alii baabbuutiin jedhama. Qabaleen balcidha aanan jillee dhumuu godha. Tokkoffaa inni calqaba duraa jechaadha. Saamtu gua nyaatan aannan isaanii hin hadhaawaa addaanus hin balleessa. Namarrattis ammoo ogaa waan ijee nafsi namaa kanarrattis miidhaa fida. Waa hedduu namarratti uumuu danda'a. Hatta amma waan abii miti michiin isaa hin hammaata. Dubartillee hamma ulfarraa baasuutti gahaa jechuudha. Duraan biyya keenya kanarratti jechuudha. Callaa guguddaadha arganna turre. Amma immoo baay'ee miidhaa nurratti uumaa jira. Hir'isaa jira jechaadha. Ani amma gara hekteera tokkoo fi walakkaa bira nan qaba. Amma fakkeenyaaf caankuudhaan jechuun yookiin caan 8 gara kuntaalaatti waggaa diddiirre caankuudhaan jechaan madaabaraa 12 achirraa 6 gara kuntaala 20 gara kuntaala 45-50tis in argama ture. Achirraa amma xixiqqaatee jira amma gadi bu'ee. Oo madaabaraa fa'aa waan adda addaatiin gargaarsifamu maate xinnaatee jira amma gara 10 gara 15 kanatti gadi bu'ee jira. Kan mudhufe agarree silaa aramaan kun wayi balleessi janii bara baraan isaa inuma aramnaa baduu didee fala addaa itti barbaadan malee waan dhaabbatu hin taane jechuudha bukkisaadhaan. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti godina Oromoodhaaf ogeessa eegumsa midhaanii kata'an obbo Araarsaa Warqinaa godinaa hundaa keessa rakkoon kun jiraachuusaa dubbataniiru. Akkuma godinaatti godinni keenya aanaa 7 qaba. Aanaa 7 kana keessa aramni kun hin jira. Afaan Amaaraatiin arama qincee jedhama. Afaan Oromootiin keessa gara Harargeetti farransiisaa yookiin biyyaa baasaa jedhume. Innaa kun immoo hiikaa qaba. Farransiisaa innaa jedhani nu farransiiseef dachee keenya lafa keenya nu weebbisiise jechuusaaniiti. Biyyaa baasaa sun jedhuun warri Hararii arama qincee jedhama. Aanaa 7 kana keessattuu hin argama akka godina Oromootti. Rakkinni isaa kun yoo mul'achuun tureera. Akka kaalendara Itoophiyaatti 1980 calqaba keessaa jalqabee hin jira aanaa kana keessa. Amma baay'ee babal'atee iddoo hundumaa ga'eera aramni kun. Gara waggaa 30 jechuudha. Waajirri qonnaa dhimma kana hin beeku moo to'annaa jala oolchuun rakkina ta'eere? Aramni kun baay'ee babal'ataa jira yeroo yeroodhaani. Amma danda'ametti kana ittisuudhaaf tattaaffiin hin godhama. Garuu yeroo yeroodhaan baay'ee babal'ataa deema aramni kun. Waan isa babal'isu waan adda addaa jira. Sababiin isaa maaliif godina Oromiyaatti lolaan hin jira, horiin hin jiru, namni hin jira, beekileen hin jira. Semeen Musaa jedhu waqatti godina 5 caalaayyuu hin jira amma gubbaatti kun akka duwwaatti illee miti. Rakkina isaa sitti muudhaa. Rakkina isaa maalinni tokko lafa inni joomsa fertilitiisa. Lammaffaa ammaa ammumallee kannis yoo nabaabotaa sana yoo godhatte dammi kannisaa seenadhaa. Midhaan faana waliin makamee yoo daatame wanti nyaatamu sun hin hadhaa. Horiin isa nyaattee aannan isaa hin hadhaa. Foon illee horii sanaayyuu jijjiiruu hin danda'a kun qaama namaarratti waan adda addaa uumuu hin danda'a. Yeroo yeroodhaan yoo tuqani nama oofisa waan adda addaa namarrattis qaama namaarrattis hin fida wanti kun. Iddoo inni jirutti immoo wanti biraa marguu hin jiru. Maaliif summii karaa abaaboo isaa fi hundee isaatiin waan inni sikiriitii godhuu jira. Kanaaf iddoo inni jirutti margillee akka gaariitti hin margu. Kanaaf iddoon horiin ooltullee kaloo horiidhaaf fudhachaatti jira. Baay'eetti nama yaachisa wanti kun kanan gochuu danda'a. Egaa akka falaatti wanti waajirri naannoo sana jiru yaade maayin? Akkuma itti hojjetamaatti jiru yeroo yeroodhaan akkuma buqqisanidha. Kun immoo maali har'oo buqqiftee bori iddoo biraa dhufuu hin danda'a. Iddoon jiru iddoo dhumaa sana yeroo tokkotti yoo buqqisuu baatan maaliin dhufaa lolaan dhufuu hin danda'a. Godinni keenya horii baay'ee qaba argitee horii achi dheedanii iddoon hin jirre dhufanii rifeensa isaaniitiin iddoo jiraachu fiduu hin danda'u. Beekiliidhaan hin dhufa, bubbeen hin dhufa kana iddoo inni jiru kanatti qaamni tokko uummanni sosochoosanii yeroo barbaachisaatti otoo inni abaaboo baasee otoo sanyii godhatiin yeroo kanatti deemanii kana harkisuu hin danda'u kana. Karaa qonnaa duwwaatti miti envaayiroonmentii balleessaatti jira. Envaayiroonmentii protekshinii kan jedhan isaanii kan ta'an maaliif iddoo hundumaa balleessaatti jira. Kanaaf rakkinni inni fidu baay'ee bal'aa waan ta'eef warrumti eegumsa naannoo kuniyyuu isaan faana ta'anii ka warra olii fi warra qurxummii waliin ta'anii akkuma mootummaatti attentionii kennanii otoo hojjetame gaarii natti fakkaatan danda'u baana kan magaa maal goona jennee gara fuulduraatti haasa'ama. Obbo Araarsaa Warqinaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Natti baay'ee galatooma.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabaa hanga sa'a 3tti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarraa kanumaan raawwata qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of America.